birrii kuma dhibba tokkoo fi kuma shantama sakandii lama keessatti nyaadhame riyaala kuma sadii fi dhibba torba Saa'udii ijoollee Saa'udii namoonni hanga ammaa birrii nyaataa turan sagalee isaanillee qabadhee dhufeetiin jira akkasumallee lakkoofsa isaanillee qabee dhufeetiin jira jechuudha silaa osoo nama of eeggatu ta'uu baadde daqiiqaa muraasa keessatti nyaadhameen ka'e akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Roomaan baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan har'a hincitii guddaa hincitii ajaa'ibaatiin isiniif fide hanga isiniif dandame waliif qoodaa viidiyoo kana keessafu mahaaraa biyya Saudi Arabiyaa seentan hattoonni akkaataa isaan itti nama nyaataa jiranii fi akkasumallee akkaawuntii isaaniitiif sagalee nama kanalleetiin qabadhee isinii dhufe waan isin ajaa'iba warra hattuun qabee isinii fide mee sheer waliif godha yaada keessan komentii jalatti naaf kaaya mudannoo ajaa'ibaati mudannoo ajaa'ibaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo lakkoofsa kana sirriitti ofirraa eegaa lakkoofsi kuni isiniif ni malaal duwwaa 5 lakkoofsa Saa'udiiti jechuudha duwwaa 5 afur gizee sadi duwwaa 5 afur 72 81 afuri jechuudha lakkoofsa hattuuti jechuudha lakkoofsa hattuuti waasaappiin qabaa waan hundaan qaban jechuudha namni kun intala Oromoo afaan Oromoo dubbatti saba isiin beennan garuu afaan Oromoo dubbatti sagalee managaa goote akka isiin itti boochu mee walumaan dhaggeeffanna hunoo maqaan WhatsApp isii akkuma isin argitanii ummii jedha laalla ummii leen jedhu ummii jedheetuma dhiisa isin galee mee sagalee tana walumaan haa dhaggeeffannu jalqaba irratti waan isiin naan jette dhaggeeffadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin keadaan mati alhamdulillah. Yang malah kayak berbalik ini serapnya kakak kecilnya ani amma jechuudha sharafni kuma 40 irraa akka jiru itti meetiin jira jechuudha argitanii asirratti eessa jirta ati eenyu biyya kamii akkamiin ergitaa waan tokko nan gaafanne sanbooda sagalee isiin naa qabde ilaali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jino hundum kaadamte alhamdulillah. Ayyoo boleessa kumni ati waan hadhaatti erguu barbaadetan waan jiru sagalee naa qabte mime. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jirta nagaadha fayyaa. Birriin irraa gabaan jiru beektaa irra guyyaa sanbataa wiixata borooti addabaa waaree booda jechuudha bor inni biraa kan amma kalee siif barreesse kanumaan fuudhaa jira har'allee birrii fuudhatu jira namarraa kalellee fuudhamu jira guyyaa sadeen kan gabaan jiru ni beektaa miti yeroo hundaayyuu guyyaa jimaataati guyyaa dilbataa guyyaa sanbataa gabaan jiru argitanii sangubbaan immoo argitanii daawwattoota keenya ammallee laalgama gadiitiin argitanii lakkoofsa tokko asitti ni argitanii miti ammallee naa ergaa jettuudha sagalee naa ergaa irti birrii kana hin ergine sagalee irra yeroo ofen isin dhageessisa. Kanaan immoo hadda naaf qabsiisuu hin dandeessu moomee sanitti hime anis immoo dingatanatti bilbilannetti himaniinaan ergisiisan barbaadeessin jedha kanaan immoo mobaayilii baay'ee naaf qabsiisuu hin dandeessa maallaqacheessin jedha ana rakkate hamma kanaatti jawwaalan godha. argitanii hadaraa rabbi jetti yeroo sagalee ergitu raalaa qaayidaa hatulaan akka booyanii godhatanii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh afaaniin buufatan haala amantii keetii ilaalanii jechuudha sitti dhufan jechuudha salaamtaa afaaniin buufatanii hin booyanii sirriitti muddaman jechuudha waan itti deebise immoo dhaggeeffadha. ani yeroo kana hattuu ta'uu isii beekeen jira jechuudha laal si galee hattuu ta'uu isii eegan beeke boodaniin siistama fayyadamee dubbii keessaa guuree akka isiin ergitullee godhee jechuudha itti fufaan mallee. Ayyaana terbuusan barbaadamuu rakkina guddaadhaan jiran kanaaf kuma sadii fi torba haalli terbuu barbaadeetan sin jedha meeqa dhufas meeshaas natti kuma dhibba tokkoo fi kuma 45 fi birris 58 Ayyuka korona isee jira sin jedha mee kan saraafamu mee kan kaffalsiisaa mee kan saraafachas natti miti haadha naaf qaqqabsiisuu hin dandeessan Waduh, pusing ke waduh tinggi. Sarapa biri santama buat namu. ani amma sarraafallee hanga muratutti mee ani immoo beekeen jira akkattuu ta'e already isii beekeetiin jiraanii yaa haasofsiisumaaf risiitii isin natti ergitellee isinitti hin argisiisa daawwattoota keenya of eeggadha. Maratiin qabu ishee shantama ta'es irraa dabalee ittiin ergaan shantamacha kuma sadii fi torbaaf shantama dabalee ittiin ergaa maratiin qabu bakka ishee egaa sarraafachas natti ergite. argitanii sagalee isii kunoo sarraafallee haala isin argitan kanaan itti ergeetiin jira jechuudha akkaawuntii anamma haala seera yuutuubii irratti hin eeyyamamu waan ta'eef isin jalaa dhosee cinaa tokko isin argisiisee jechuudha sarraafa
akkaawuntii illee itti ergeetiin jira jechuudha. Already ani beekeetiin jira sagalee kunoo risiitiin isiin natti ergite kana mee sagalee isii tana hundumaa dhaggeeffadhaati jallee waan ja'a deeme. Tole Umar kun akkaawuntii si ergeera. Ayyee tole sanatti ergite akkaawunticha ilaalladheen jira. Kana irratti bittiin kenne yeroo naaf galtee taatu siifaan ergaa sin Tole jedheen san boodan. Nde bifti ammallee jechuudha sagalee. Ayyee tole seeruu naaf galtee taatu Risiitii harkaa fuudhetti si erganaan jechaa jirti jechuudha haala isin argitan kanaan. Amma kunoo risiitiin tana jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kunoo haala isin argitan kanaan risiitii tana zuumiin isiniif godha meeqa birrii meeqa jechuudha asirratti ilaala. Riyaala 3,750 jechuudha akkaawuntii kanarratti kan isiin galchite jechuudha daawwattoota keenya. Hedduu nama dhiba dhugaa rabbii uf eeggadha akka malee sirriitti uf eeggadha sirriitti uf eeggannaa godha jechuudha. Akkaawuntii sobaatii fi akkaawuntii dhugaa akkamitti akka adda baafatan keessafuu ijoollee nama birrii gara biyya namaarraa dhuftanii biyya namarraa ergataa jirtan sirriitti uf eeggadha jechuudha. Keessaa warri sarraafaa dalagataa jirtan jechuudha. Maqaallee kun haala kanaan jala kanatti Yuusuf Tijaanii jettee naaf ergite akkaawuntii tana waliin jechuudha kunoo sagalee isii. Assalaamu alaikum obboleessa kunoo olaanaaf galchitee wiisticha kunoo siif ergeen jira sanaaf galchitee 750 kan sarraafaa keetii kanan kan jira maatii akkaawuntichas kunoo siif taa'een jira. Egaa maallaqas akka sitti immoo waan nama qaqqabuudhaaf sin jedha kanaaf galchi beeksisicha natti. Tole ansi haadha kosii erga kan qabu 3,750 dhufeera si erga kan qabu akkaawuntii kanarratti si ergaami. Tole bakka risiitii si ergeeti. Ayyee tole Yuusuf Tijaanii waan sitti itti akkaawuntii naaf galchitee sin jedha. Kanan akkasitti risiiticha natti ergaan jiratti guddisiin jedha. Assalamu alaikum obboleessa naaf galchitee jirtamu yoo naaf galchitee risiiticha natti ergite ani jalatti itti erguu fi biyya namarra jiran sin jedha. Haadha koo birrii akka daqiiquma takkiitii kanatti birriin seenu obsika. Birriin risiitii aanaa deebisanii itti meera naqaaf jedheen ijoollee biyyarraa birrii galchituuni. Si seena obsikamaa rakkoo fedhallee yoo ta'e dirqama obsuuni waan ta'eef obsi birriin si seena na biraa deemeera. Si galee toora qabateera. Hamma risiitii. Ayyee obboleessa tuushimee haa ta'u sin eegaa ga'amaa sin jedheera shisi eegaa. Argitanii ilaal salaamtaa afaan hin buufattu obboleessa kooti afaan hin buufattu boo'uuf deemti ilaal si eegi ishii amaanaa rabbii jetti ilaal argitanii anamma immoo waan qabeef dhaggeeffadha. Tole maal qabu haadha koo amshir single channel irratti inshallah yoo rabbi jedhe yeroo muraasatti daqiiquma jechuun sababa muraasa naaf keessa maali garuu waan si gargaaruu danda'u yoo ta'e wanni biraa yoo jiraate si gargaaruu danda'a rakkootu jira moo maatii bira haalli biyya keenyallee akkuma beekamu baay'ee ulfaataadha. Akka nama rakkateetti dubbataatti akka maatii rakkoo keessa jiraniitti. Hundaafuu ati siin galcha obsi tole waaqni si haa gargaaru hundumayyuu obsi siin jedha si galcha birriin na biraa deemeera amma na biraa deeme akkaawuntii korra ba'ee waan jiruuf amma isaan galchanii risiitii naaf ergan obsi siin jedha because birrii nama hedduu galcha waan ta'eef wal duraa duubaan galchanii ammasitti obseef tole si galcha. Obboleessa rakkoo irra jiranii kanaaf ilaalaa sitti meeyyuu sitti barbaadila. Lamaan akka ta'e beektaan anti kami nama cinku jaalladhu walumaa jedha. Kan haadha kuma irra dhukkubsattee kun hulaa baadiyyaa irratti garuu hospitaala keessa jirti. Kanaan biyya namarra jirti. Ini mudattiin dhukkubsattee turteela. Kanaan ollaa ishee natti bilbilinaan kunoo lakkoofsa doktara natti kennan yeroo lakkoofsachaa doktara bilbilee yeroo gaafadhu baay'uma dhukkubaa jira naan jedhani. Kanaan maallaqachaa isaatti hirkaasan jiru kanaan jedhitanila. Kanaan sa'aatii lamarra booda gara doktara turaasanii waan godhamtus ta'ennaan maallaqacha muka fiyyaa nagaafatan kanaan immoo akkaawuntii sanatti kennee nama baay'ee siif qabsa haadha kun afaan bisii jedheetti minnaan anis immoo galchira jedhee kunuutti bilbileetti minnaan kun doktarichas baay'ee dhukkubaa jira kanaaf jedhee kan ilaan sitti cimsuusan barbaanne sa'aatii lamarra booda waan godhamtuuf ta'e.
Yaa dhugaa rabbii baay'ee nama dhiba dalagaan hattoota kuni mee akkana isiin bochu mee rabbii isin uume sodaadhaati mee waaquma isin uume jedhaati mee dhaggeeffattanii sagalee kana mee namni akkana yeroo sitti boo garaan si danda'a intalli shamaraa yeroo akkana sitti boosu garaan si danda'a kan hin qabne iyyuu akka ta'ee fuudhee kennuuf yaalaa jechuudha dhugaa rabbii dubartii jechuudha laal akkana booyaa harmee kooti jedha harmee koo akkana taatee akkas taatee dhukkubaa jira eera koo keessan jira bakka akka namni barrifatuuf haadhoo koo waas hin jedhu har'a nyaadhamtee jirtaati re'ee yookaan hoolaa ilmoolee hoolaa kan qeerransa afaan buute taate ilmoolee lukkuu cuucuu lukkuu kan allaatti afaan buute taate jechaadha nyaadhamte nuu miti namoota waa'ee teeknooloojii keessa hin beekne waa'ee maalummaa keessa waan tokko hin beekne usaniituma sammuu duwwaa waa dalaganii sobiitii birrii irraa galfadhu tolee nuti nama siif gurguramuu miti si galee nu gurguruuf dhuftee meeti nummootu si gurgurree si deebisna gabaa baasnee gabaa ta'anitti si gurgurraa walumaa tokkoo miti gabaa kanarratti si gurgurree sanirrallee ammallee gabaa biratti duubee si gurgurraan siin jedhe si galee kanaaf sillee waa jedhuu hin barbaadu obboleettii teenna haqqi namaa humaa siif hin gootu gorsan siif kenna yoo dhageessa ta'e haqqi namaa waa tokkollee siif hin gootu kan keetuma hir'isuu malee guddaa namaa yoo fudhatte xiqqoo namallee yoo fudhatte waluma qixa waaqa biratti si galee miti kanaafi haqqi namaa humaa siif hin godhuuti waan namaa nyaatuuf jechuudha fuuraa namaa nyaatuuf jecha akkana harmee keettillee hin farrisin harmee kan kee waaqni bira haa jiraatu nagaa ta'u harmeen kee harmee kenna waan ta'eef akkana garuu sobaan hanga yoom addunyaa kanarra hammam jiraattamee obboleettii koo yeroo muraasa jiraannan hundumtuu haqqi namaa nyaachuuf maaf akkana imimmaan hin jirre fiddee ittana hin jirre ittante si galee dhibee hin jirre harmee kan keetirratti harkistee waaqni yoo dhugaa itti godhee harmee kan keessanitti hundumaafuu nyaadhamtee jirta har'aa qeerransa afaan buutee jirta nyaadhamtee jirta siin jedha kanaan sagalee itti qabee amma haala isin argitan kanaan argitanii laal waan sagalee naa ergite guutuu haqaa jirti jechuudha laal argitanii haqaa jirti jechuudha amma sagalee laal already sagalee haqaa jirti akkaawuntii isillee qabadha akkuma takka 69 8 si'a 3 13 25 maqaan akkaawuntii Yusuf Tijaanii jedhama jechuudha. Sirriitti qabadha akkaawuntiin isii birrii irratti galfatuuf deemtu jechuudha. 1000 Nigdi baankiidha jechuudha. 1000 69 88 81 32 5 jechuudha. Akkaawuntii isiin birrii irratti ergattu. Hattuu ta'uu argitanii laal. Hatti laal guutuu laal sagalee guutuu laal argitanii. Dileet godhaa jirti laal itti dhaabbattee dileet godhutti jirti jechaadha. Ni kutamte har'a dhugaa rabbii ni kutamte. Boleeyyan keenya irraa of eegaa jabaadhaa irraa of eegaa keessafuu ijoolleen keenya kan dhiiraa kan amma biyyarraa dhuftanii akkaawuntii baafatanii birrii nama ergina jettanii waan keessan beenne itti dalaguuf seeran ala jettanii hin miidhamina hin nyaadhamina. Dhugaa rabbiin isiniin jedhan wanni kun balaa guddaadha jechuudha. Haala kanaan kan namni nyaatamaa jiru namoonni birrii gara biyyaa ergatuu barbaadu gara seera qabeessaatiin nuus ni erginaa kanaaf madda amanamoo ta'e irraanii birrii keessan maatii keessan biraan qaqqabsiifadhaan isiniin jedha. Egaa sagalee kana sheer waliif godhaa yaada keessan komentii irratti naaf kaa'aa nagaa ta'a.